Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube baganagaan gara YouTube dhuftan warri haaraa taatan baganagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Har'a immoo akkuma argitanitti ittoo diimaa misirarraa hojjetamu isiniif fidee dhufeera. Asitti wantoota na barbaachisan qopheessadheera. Misiran qaba, shunkurtii kukutameen qaba, qullubbii adii, timaatima na barbaachisa. Asitti immoo soosii timaatim dilii jedhansaniin qaba jechuudha. Asitti soqidda, asitti qamama gurraacha, makallashaa, zayitii fi barbareen qaba. Kanneen fayyadamuudhaan ni hojjedha jechuudha. Misirri kiyya kan guuramee qopheeffame jechuudha. Duraan dursee distii kiyya asitti qopheesseera jechuudha. Shunkurta kiyyatti buusadha. Shunkurta kiyya kanatti bishaan osoo ittiin godhin sirriitti aqulaalleeyitiniin bilcheessaanii jechuudha. Akka sirriitti bilchaatuuf duraan dursee jechuudha. Yoo barbaadan bishaan ho'aas xiqqootti buusaa bilcheessuu ni dandeessu. Garuu akkanumatti bilcheessaanii erga sirriitti aqulaalleeyin booda zayita kiyyatti godhadha. Zayita hanguma barbaadan itti godhachuu ni dandeessu. Waxii baay'ee hojjettanii baay'isti buusuu dandeettanii hojjettanii immoo xiqqootti buusuu ni dandeessu. Ani baay'ee zayitiitti baay'isuun jaaladhu jechuudha. Jiddu galeessa godheettiin godhe. Zayita kiyyaa fi shunkurtii kiyya sirriitti waliin aqulaallaa sirriitti akka bilchaatuuf jechuudha. Kun akkuma argitanitti sirriitti waliin jechuudha. Harka kiyya irraan kaasu akka sirriitti bilchaatee wal fudhatutti waliin jechuudha. Erga sirriitti aqulaalleeyin booda barbaree kiyyatti buufadha. Barbarees akkuma barbaadan itti buufachuu dandeessu. Itti baay'isuus itti hanqisuus ni dandeessu jechuudha. Akka fedhii keessaniiti. Anammaaf kun nagaa jechuudha. Baay'ee ittiin baay'isuu soosii sana waan itti godhuuf jechuudha. Barbaree kiyya sirriitti suquumeetiniin akka sirriitti wal makuutti xabbasaanii jechuudha. Sirriitti aqulaallaanii jechuudha. Akkuma argitanitti isiniif viidiyoon gabaabbachuu danda'a garuu sirriitti aqulaallaanii jechuudha. Akkasinitti hin dheerannee fi dheeratis kanaaf jecha hedduun addaan kukutaa isinitti mul'isa jechuudha. Kana fakkaataa akkuma argitanii amma sirriitti xabbasaanii jira. Bishaan xiqqootti buusaanii kan isin jalaa jabaatu xiqqoo taanaan bishaan xabxabatti godhaatinni saniin booda sirriitti waliin aqulaalla'uu ni dandeessu jechuudha. Akka barbareen nama hin gubnee fi barbaree kiyya sirriitti akkanatti bilcheesseeni walitti deebina. Kana fakkaataa akkuma argitan zayitii tufuu jalqabeera jechuudha. Amma bareedanaa ta'aa jira, gahaa jira jechuudha. Sirriitti ammallee xiqqoo xabbaseeni saniin booda bishaan xiqqootti buusee ammas xiqqoo waliin jechuudha. Akka sirriitti wal fudhatee yoo jedhu yoo saniin baay'ee mi'aayaa jechuudha. Kanaaf akkanatti sirriitti xabbasaanii jechuudha zayitii fi barbaree kiyya. Sanaan booda asitti qullubbii adii xiqqoo ittiin godha. Qullubbii adii fi ginjibila walitti gadaakame jechuudha. Isa sirriitti ittiin godhe ammas isa wajjinis hin xabbasaanii xiqqoo daqiiqaa xiqqoof jechuudha. Asitti qamama gurraacha kiyyatti godhadhee jira. Akkuma argitanitti isallee wajjin sirriitti waliin na'eetiniin saniin booda wanta naafeetti godhadha. Asitti immoo tomaatoo peestiin qaba. Isattiin godhadhaa jira. Akkuma ittiin baay'isnee xiqqoomaafti godhee akka mi'aawuuf jechuudha. Ni mi'eessa. Baay'ee tokko bareedaadha. Yoon barbaannes itti gochuu dhabu
baachuu ni dandeettu jechuudha. Yoo barbaadan itti gochuus ni dandeettu. Akka fedhii keessaniitti hunduu mana keenya keessatti karaa garaagaraatiin hojjenna jechuudha. Ani immoo karaa tokkoon kanaan isin hojjedha, kan biraan isin hojjedha jechuudha. Akkuma fedhii keenyaati. Timaatimis itti gochuu baachuu dandeessu. Barbaadan akkuma fedhii keessaniitti isiniin jedheera. Asitti timaatimii kiyyatti buusadha. Timaatimii kiyya sirriitti baay'ee bulleessine garuu bulleesseera. Kana fakkaata akkuma argitan timaatimii yoo itti gootan immoo baay'ee mi'aayaa addas nama jedha. Saniif timaatimii itti godhadha jechuudha. Timaatimii kiyyas akkanatti sirriitti wajjin xabbasaanii jechuudha. Hundaayyuu jechuudha. Nyaanni keenya akkuma beektanitti baay'ee bilchaatuun yeroo fudhata jechuudha. Keessattuu wanta diimaa kunniin yoo sirriitti xabbasamin nama gubaa jechuudha. Barbareen keessanoo durallee kan nama gubu ta'e baay'ee tokko nama guba. Kanaafuu sirriitti bilcheessuu qabaatanii jechuudha. Akkuma argitanitti saniin booda misira kiyya sirriitti dhiqeera jechuudha. Misira keessan sirriitti dhiqaadha yoo sani fooliin isaallee namatti tola jechuudha. Misirri akkuma beektanii coggaarraa warra qabdaniif illee baay'ee tokko isin nama gubaa jechuudha. Kanaafuu sirriitti dhiquu qabaatanii yeroo namni yoo coggaarraa qabaatan immoo misira kana dhiquu danfistaniitiin saniin booda bishaan sanirraa dhimbiibdanii saniin booda itti gootan akkasitti baay'ee nama gubu. Haala saniinis fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Nama akkanumatti ittiin godhaani. Misira kiyyas sirriitti xabbasaanii jechuudha. Bishaan osoo ittiin buusin dura sirriitti akka wal makee jedhutti qimamoota wajjinii fi shunkurtii qulleetii kiyya wajjin akka sirriitti wal seenuuf sirriitti xabbaseeni saniin booda bishaan itti buusadha jechuudha. Isin akka barbaadan gochuu ni dandeessu. Kana fakkaata akkuma argitanitti misira kiyyallee wajjumaan xabbasaanii jira jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa ta'a, hin bukaa'u jechuudha. Mi'aayas akkanatti walitti gootanii saniin booda bishaan ittiin godhadha. Sirriitti xabbaseera misira kiyya. Asitti isin gabaabachuu danda'a viidiyoo waan ta'eef iddoo mummuraa waan itti galchinuuf kanaaf bishaan kiyyatti buusadha. Ani amma bishaan danfaa itti buusuu qabdanii qorraa itti buustanii bukaa waan danda'uuf bishaan danfaa adda danfisite qopheesse santiin buusaanii hanga barbaadan hanga akkasni furdate yoo barbaadan furdisuu ni dandeessu. Waaphii barbaadanii saaphisuu ni dandeessu jechuudha. Sun akka fedhii keessaniitti amma ani jiddu galeessuma godhetti godha. Asitti makallashaa kiyyatti buusadha. Saniin booda soqidda illee dhiqootiin buufadhaani. Soqidda dursaa yoo shunkurtii bilcheessitanis itti buusuu ni dandeessu. Akka shunkurtii dafee isinii bilcheessuu fi ammas itti buusuu ni dandeessu. Sun akka fedhii keessaniitti isiniin jedheera. Kunoo kana fakkaata misira kiyya amma gahaa jira jechuudha. Bilchaataa jira. Bareedaa ta'ee naaf bahaa jira jechuudha. Akkuma argitan kanatti. Yeroo itti deddeebinee waliin sochoosuu qabaannaa jechuudha. Akka jalli keenya nu jalaan qabanne keessattuu distii jalli qabatu taanaan daftanii waliin dha'uu isinirra jiraata jechuudha. Yoo gubata waan ta'eef kana fakkaata amma bilchaateera. Amma irraa fuudhee walitti deebina. Kana fakkaata dhumarratti misirri kiyya akkuma argitanitti bareedee baheera. Baay'ee tokko namatti tola, baay'ee mi'aayaa akka jaallattan abdiin qaba. Inni dhuma kana fakkaata amma nyaata kiyyarra qopheessadhe isin mul'isa. Kana fakkaata asitti goommana dura qopheessin jira. Goommana adii jechuudha. Isa wajjin akkana godhee akkanatti laaqana kiyya nyaadha jechuudha guyyaa har'aa. Kana fakkaata viidiyoon har'aa yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun dagatina.
Yaadas ta'ee gaaffii qabaatan komentii irratti naaf barreessaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti naaf tura.